Akkuma wal jaalatanii wal jinjiraachuun jiru wal dhabanii addaan bayuunis jira. Gaafa wal jaalatanii wajjin jiraatan qabeenya walitti horanii ilmaan waliin godhatan kabajaan waliin jiraatanii gaafa akka carraa hireen namaa bishaaniif midhaan namaa citee addaan baan wal xiqqeessuun wal salphisuun iddoo hin taanetti wal cina dhaabbatanii afaaniif deebii walii deebisuun safuudha. Oromoon safuu qaba, aadaa qaba. Safuu fi aadaa Oromoo eeguun hedduu barbaachisaadha. Waa malee hin jenne waa'ee Qamarii fi Saaliyaa akkasumas jaarsa haaraya Saaliyaadhaa Taajuddin irraa waa xinnoo jechuufin dhufe. Ashamaa harka fuune ilmaan Oromoo eedila addunyaa kanarratti argamtan hundi keessan bakkuma jirtanitti nageenyi koo kan kabajaa laga qaxxaamuree tulluu qaarii isin dhaqqabuun isiniin jedha. Aan mootii miidiyaadha. Warroonni chaanaala kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalama. Kanneen armaan dura maatii keenya taatan irra deebiidhaan baga nagaan dhuftan. Egaan akkuma jalqabarratti kaasuudhaaf yaaletti Qamar Yuusuf fi Saaliyaa Saamii warroota wal fuudhanii yeroo dheeraadhaaf wajjin jiraatan qabeenya walitti godhatan ilmaan sadii walirraa qabanidha. Jaalalli isaan yeroo jalqabaa waliif qaban hedduu kan nama gammachiisuu kan namatti toludha. Kan ummaan Oromoo biyya Kanaadaa yeroo jiran jaalala isaaniitiin inaafaa akka turanii fi jaalala isaanii irraa waa hedduu akka baratan namoonni hedduu ni dubbatu. Ilmaan sadii walirraa argatanii akka gaariitti bifa adda ta'een ilmaan isaanii osoo guddifataa jiran boodagaa wanni artiistota kennaa rakkisaa waan ta'eef wanti dalagan isaan isinis shubbisa keessa daladi innis wallee fi artii keessa hojjeta waan ta'eef homa kanarraa inaafaa wantoota garagaraa irraa kaka'e addaan baan. Yeroo Saaliyaa Saamii fi Qamar Yuusuf wajjin jiraatanitti Saaliyaa Saamii shubbisa yookaan daansii hojjetti. Kuna namni hunduu ni beeka jechaadha. Wallee wallistee hin beetu ture. Erga Qamar Yuusufiin addaan baanii hinaaffaa fi wantoota garagaraa keessa isiitti uumameen Saaliyaa Saamii wallee baasuu gara walleetti dhufte. Walleewwan erga Qamar Yuusufiin adda baatee booda isiin baaste addunyaa irratti akka isiin beekamtu isii taasisee jira. Oromoo biratti akka hedduu beekamtee jaallatamtee turte. Haa ta'u malee yeroo garagaraatti dogongoroota dalayduun ummanni Oromoo parsantiin 50 ol yookaan sanii ol ka ta'u Saaliyaa Saamiidhaaf hedduu onnee hin qabu, hedduu ilaalcha gaarii hin qabu. Qamar Yuusuf ummata Oromoo biratti kabaja gaarii fi ulfinna guddaa kan qabuu fi akkasumas onnee ilmaan Oromoo keessatti iddoo guddaa qabaachaa ture. Haa ta'u malee yeroo dabre Qamar Yuusuf erga gara biyyaa deebi'ee waa'ee obbo Dinquu Dayyaasii fi Soodaree irratti ilmaan Oromoo ummanni Oromoo irra hedduun itti mufateeti jira. Qamar Yuusuf ummata biraa saba biraatiin walii galuudhaan saba biraa irratti obbo Dinquu Dayyaas abbaa Oromoodhaa, abbaa hiyyeessa Oromoodhaa wanta hin taaneen maqaa balleessuun isaa akka Qamar Yuusuf onnee sabaa keessaa bayuu godhee jira. Qamar Yuusuf yeroo san irraa kaasee ummata Oromoo biratti kabajaa isaa xiqqaateeti jira. Yeroo ammaa kana sababni ani waa'ee Qamarii fi Saaliyaa dubbachuu barbaadeef yeroo darbe waa'ee bareedduwwan Oromiyaa filmaata godhan irratti dorgommii godhan irratti Qamar Yuusuf wallee wallisee yookaan affeerraa godhameef irratti wallee isaa keessaa walleewwan tokko tokko taphataati ture. Walleewwan kana yeroo inni taphatu Saaliyaa Saamii fi abbaan manaa Saaliyaa Saamii Taajuddin achi keessa taa'aniiti hordofaati turan. Achi keessatti namoonni hedduun ilaalcha isaanii Saaliyaa Saamiirra godhaniiti turan. Saaliyaa Saamii bifa addaatiin Qamar Yuusuf teettee daawwataa akka turte namoonni hedduun dubbatu. Asirratti waa'ee Saaliyaa Saamii jechuun barbaada. Saaliyaa Saamii walleewwan walliste keessatti hedduu beekamtii kan argattee fi
akkasuma kabaja ilmaan Oromoo biratti argatteeti turte. Haa ta'u malee akkuma jalqaba irratti jedhe Saaliyaa Saamii dogongoroota hojjetteen onnee sabaa keessaa dhiibdee of baate, akkasumas qabsoo ilmaan Oromoo godhaa jiran keessaa milixee deebi'uudhaan gara dhaaba biraatti makamtee yeroo garagaraatti dubbii garagaraa dubbii faallaa Oromoodhaa ta'e dubbachuun isii akka Oromoon isii jibbu, akka Oromoon ilaalcha addaa isiif qabaatu godhee jira. Saaliyaa Saamii gara shubbisarraa maaliif gara wallee deebite wanna jedhu yoo ilaalle hinaaffaa fi akka Qamar Yuusuf ta'e jechuudhaan akkuma isaatti walleewwan mimmiidhagoo, walleewwan babbareedoo shubbisa adda addaatiin keessattuu Oromoo kutaa Oromiyaa keessa deddeemuudhaan gara Walloo fi Kamisee keessa deddeemuudhaan walleewwan isii walliste, akkasumas raayyaa dhaquudhaan walleewwan isiin walliste uummata Oromoo biratti kabajaa guddaa horee fi ture. Haa ta'u malee kabaja ilmaan Oromoo isiif qaban san ufumaa deebistee buufte. Amma gaa walumaa galatti wantiin jechuu barbaade gaafa wal jaalatan, gaafa wal kabajanii wajjin jiraatan, gaafa ilmaan walii horanii walirraa horanii wajjin jiraatan, qabeenya walirraa qaban kabajaan waliin jiraachuun akkuma ta'ee gaafa addaan baanis kabaja walii eeganii, naamusa walii eeganii jiraachuun hedduu barbaachisaadha. Asirratti waan hubadhe tokko qaba. Saaliyaan gaafa iddoo sanitti yaamamtee bakka san dhayxu Qamar Yuusufis waamamee achi dhaqee kabaja Qamar Yuusufiif qabaniif Qamar Yuusuf affeeranii akka Qamar Yuusuf achirratti walleewwan garagalaa wallisu affeeran. Walleewwan kana Qamar Yuusuf yeroo ka'ee wallisetti Raajuu fi Taajuddiinii fi Saaliyaa Saamii kabajaan naamusaan taa'anii isa dhaggeeffataa turan. Haa ta'u malee onneen Saaliyaadhaa gara Qamar akka deemte namoonni hedduun iddoo san jiran nuuf himanii jiru, dhageenneeti jira. Abbaan manaa isii haaraa isii cinaa osoo taa'ee jiru onneen isii, qalbiin isii, ijji isii akkuma jirutti gara Qamar Yuusuf deemee Qamar Yuusufiin booji'amtee akka jirtu irra hedduun namootaan ni dubbatu. Gaazexanyoonni garagaraas irraa dubbataati jiran. Anis kanumaan wal qabsiisee wantan jechuu barbaade yoo jiraate ilmaan Oromoo viidiyoo kana agartan, kan viidiyoo jaraasanis agartan achirraa waa tokko barattan jedheeti amana. Innis maali yoo jettan gaafa wajjin jiraannu kabaja walii eegnee, akkuma wajjin jiraanne gaafa addaan baanes kabaja walii eegnee akkasitti naamusaan wajjin dabarsuun, naamusaan wal bira kutuun hedduu barbaachisaadha. Yeroo hedduu namni keenya gaafa wal jaalatee wajjin jiru kabajaan wajjin jiraatee gaafa wal dhabbeen tokko isaan jidduutti uumame wal dhabbeessan irraa dhiifama walii godhuu hin danda'u. Hanga harkaan wal dha'uu fi wal reebuu, wal xiqqeessuu fi iddoowwan garagaraa irratti maqaa walii balleessuudha beeyna malee kabajaan wal bira teennee wanta namni tokko dalagu waliif dhaggeeffachuun nu biratti hin baramne. Kanaaf fakkeenya guddaa Qamarii fi Saalihaan nuuf ta'an jedheeti yaada. Osoo nama biraa ta'e Qamar Yuusufis hinaafeetii bakka san irraa baya, Saalihaanis hinaafteetii bakka san irraa baata. Lachinuu obsa godhatanii wal dhageeffatanii dubbisan hanga dhumaatti akkasitti wallee isaa dhageeffattee isa wajjin turuun isiinis fedhinnaa isa biraa qabduu fi jaalala isaa qabdu, kabaja isaaf qabdu isii keessaa calaqqisee jechaadha. Abbaan manaa Saaliyaa Haaroonis kabajaan naamusaan taa'ee walleewwan Qamar Yuusuf wallisutti gammadaati ture. Kun waan hedduu nama gammachiisu. Yeroo biraa osoo namoota biraa ta'anii achirratti abbaa manaa haadha ijoollee manaa keessa sadi irraa qabdu namni biraa bira taa'ee iddoo sanitti teettee laaluun hedduu rakkisaadha. Kan ammoo sammuu bal'atanii wanta akkasii san biraa dabruun hedduu barbaachisaadha. Qamarii fi Saaliyaa waa hedduu irraa baranne. Isinis ilmaan Oromoo warroonni viidiyoo kan argitan obsa akkana, kabaja akkana, naamusa akkana akka qabaataniin isiniif dhaamuu barbaada. Viidiyoo narraaf qabadhee dhufe isa kana fakkaata. Viidiyoo biraatiin yeroo biraa walitti deebina. Horaa bulaa deebana. Bye bye.